Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan hordoftoonni chaanaalee Abbaa Musliim. Har'a barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokkoon isiniif qabadee dhufee sanis maal yoonaan jettan akkamitti teelegiraama banannaa waan jedhamu kanarraa inni isin garsiisuu barbaada. Teelegiraamni amma miidiyaa galii guddaa galchu ta'ee jira. Teelegiraama keessan banachuudhaan kallattii adda addaatiin maallaqa irraa oomishuu dandeessan isiniin jaa. Teelegiraama banattanii chaanaala irra banattanii karaa gabaabaadhaan miidiyaa maallaqa galii ta'u godhachuu dandeessan isiniin jaa. Warroonni gama chaanala keenyaa haarayni dhuftan yoo jiraattan anaa dhufuu baga nagayaan dhuftan. Yuutuubii keessan keessa seentaniituma chaanaalii kiyya harkachuudhaaf Abbaa Musliim gootanii jechuudha. Akka chaanaalii kiyyaa durarratti isiniif ba'uuf lakkoomsaan namatti deeqanaas itti hidhattanii jechuudha. Eegas booda sarchi gootanii jechuudha. Kunootii akkanatti isiniif dhufaa jechuudha chaanaalii kiyya. Warroonni subscribe godhuu yoo jiraatan subscribe gootan. Mallattoo notification kanarra kaa'attanii isiniin jaa barnoonni nuti gadhiifnu kallattumaan nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf amma kallattumaaniin karaa barnootaa isin dabarsaan isiniin jaa. Kunootii teelegiraama jechuun appii kanaas kallattiidhaan argachuudhaaf Play Store keessan keessa ni galtan. Play Store keessan keessa eega galtanii booda teelegiraama jettanii barreessitanii jechuudha. Kunootii appiin isa kanaa jechuudha. Appii kana gabbuufattanii jechuudha. Appii kana eega gabbuufattanii booda appii keessan keessa ni galtan. Bakka kanarratti biyya keessa jirtan filattanii jechuudha. Ani amma filadhu. Ani amma Itoophiyaan filadha. Waaniin Itoophiyaa keessa jiruuf isinis biyya keessa jirtanii filattan. Sanduuqa jalaarratti siimii keessan kan ittiin banachuu barbaadan irra guuttanii jechuudha. Siimii keessan itti guuttanii jechuudha. Kunootii raayitiin jala kanarra ni jirti. Raayitii irratti tuqattan. Yasii tana isinii fida. Yasii tana irratti tuqattan ammallee. Kunootii akkanatti isinii fida. Iimeela keessan itti guuttattanii jechuudha. Iimeela keessan itti guuttattanii jechuudha. Kunootii an amma iimeela keeyyatti haa guutu. Koodii isiniif ergee jira jechuudha. Koodii iimeela irratti isiniif erge iimeela keessan keessa ni galtan amma. Iimeela keessan keessa ni galtan amma. Kunootii an amma koodii inni naaf ergee haa fidadhu. Kunootii teelegiraam jee koodii naaf ergee jira. Koodii inni naaf ergee tana kooppii haa godhadhu. Koodii tanaan kooppii godhadhaa jechuudha. Kunootii eegas booda teelegiraama keenya keessa deebina. Kunootii raayitii naa godhee jira jechuudha. Verify gootan akkanatti koodii inni iimeela irratti isin erge teelegiraama tasgabbaa'aa ta'e kan koodiin isaa nuuf seentee jirtu irratti tuqannee jirra jechuudha. Xiqqayyoo ni eedan. Kunootii amma bakka get koodii bakkeetu tanarratti ni tuqattanii jechuudha. Siimii irratti ammaas koodii nu ergaa jechuudha. Siimii keenya irratti koodii nuuf ergaa jechuudha. Sarchi nu godhaa jira. Koodii nuuf ergee jira jechuudha siimii keenya irratti. Kunootii koodii nutti guutee jira ifumaaf. Achi booda first name last name koodii inni automaatikaalii ifumaaf isinitti guutaa jechuudha. An amma maqaa duraarratti Jaalaa godhu. Kan itti aanutti Kadiiraa godhu. Koodii ifumaaf isinitti guutaa jechuudha ni nuuf fide. Bakka tanarratti ni tuqattanii jechuudha. Ammaas bakka xiyyaa tanarratti ni tuqattanii jechuudha. Kunootii amma bannee xumurree jechuudha. Banneetii xumurree jechuudha. Eega kana bantanii xumurattanii booda firoofaayilii isaa kunootii firoofaayilii isaa itti guunnee isin garsiisanna footoo irra kaa'attan jechuudha. Footoo irra kaa'attan kunootii bakkuma kaameeraa jalaa tanarratti ni tuqattanii jechuudha. Akkanatti footoo nuti of keessaa qabnu hunda nuuf baasa.
eddeentanii footoo takka laaltanii irratti qottanii jechuudha. Kunooti an amma footoo takka itti galfadhe jechuudha. Tan Jaalkadiir jedhamtu. Bannee xumurree jechuudha. Kunooti admeelii nama feetaniif erguu feetan nama hundarrattuu nama silkii qabatanii jirtan hundarrattuu akka chaanala banatan beeksisuu barbaannaan irratti erguu dandeessanii jechuudha. Akkanatti teelegiraama eegamaa ta'e ka iimeela qabu ka waa hunda ofirraa qabu teelegiraamni kee olii haak ta'uu hin danda'u jechuudha. Gizee akkana banattee booda iimeelaa fi waa hunda itti guuttattee jirta. Namni tokkolleen si duraa haak godhuu hin danda'u jechuudha. Warri chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatinaan isin hin jaa. Warri ammoo duraanuu maatii chaanala keenyaa taatan laayikii fi obboleeyyan keessaniif share godhuu hin dagatinaa. Waan isin dhibee koomentii irratti nuuf barreessaa. Kaniin viidiyoodhaan qabadhee isiniif dhufu ta'a. Galatoomaa barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.